ومتى الرخاية ما متى مالي متى قبا وانا خاين جرا أي أستاذ كنت بدري واتكو زمان الرسول مالو فديمات ونفت اشهد والجتين اتشوه دغا غنيت ما شاء الرنجر مالتو رجل هكاس جمتي امرها مدمودني ايه نسرا ما شاء الله ما شاء الله جرا بو رامو تاتوس اكانا ايه ني مكان ول نمبر سيبنا جولنا كم ول نقول لك سياتي ايه رامو biasanya kamera رامو سكوت رامو كوتو اوبليتي اكم نجا نجا موتي رجعت موتي ركافدو gabayang gafan bro انا عملت استاذ enyu ramu si لا ما قداسي من اشياء كان شيء شاده قبل شهور بعد شيء كان استاذ masha Allah bareedu keessa dhumte bar mashallah akana galani rabbi fato mucaan lubbu fu jatte bareedu ma qabsiftan jatte sima hundi si to oromo bareeduda galani rabbi fato rabbi to wala qad karramna bani adama jade fokkota gore rabbi numne anin kutin woyin fokkota da bifuma wati kona gurracha dili golle na kana gode male wali galle akasi magdas bagadufte akam jirtu nagati نجاتو alhamdulillah ya rabbi kiya oromo to shakkin qabdu oromiya ra dufu shakkin qabdu takka ethiopia shamara to shakkin qabdu amantin ke kristana kaisa pentemo orthodoximo waqefata leni jirte kasum namne amantin qabne oromo to kaisa no jira akasimi imamuddin Ya, so me wala ma baranna oromo nu gafa dufte maka wal gafati makan ke magdas enyuti sagale. maal jette tayyara faranji na gubba de mabar magdas enyu jette درما girma tala girma ti bareda masha Allah mati islama kaisa imo mati kristana kaisa guddatti kristana kaisa orthodoxi damo pente ترستيرا magdas takkan wargite biya lafa kan ratti social media ra jachukiya ما قدي بي تارجي هاي tiktok ini kabda ايه نانكابو enyu tilal ta duba eh okay bareda ishi kan nagarte abichu tilala kan jalmaro kan wara siyasati kan game tilala kan wana manti falmi tilala waye yani takawal warte wal falmi waye wangelati fi qur'ana barsisota ustadota daqonota jidduda demo video mumuramtulen setti duftu انه فيرا okay bareda wanjadu magdas namni gar islamumma sidir kejira taka nuru kaisa taka ramu kaisa taka tambira taka walla kaisa islamumma fudachu qabda jedhani nam sidir kejira انا منجي وف ما زالت ايه Mashallah. dhiira si barbaanna jedhani chaada si qabsiisu deemammoo islaamumma ofii kan keetiin jaalattee islaamummaan fudhadheetti وف ما هي زالت ايه انا من عندك اساس tole Yesus Kristos ni jaalanna ergamaa rabbiiti haadha isaallee gartee ni jenna Yesus Kristos ergamaadha jennaan wangeelilleen ergamaadha jedha yaani hanga ammaa Yesus Kristos waaqa jechaa gooftaadha jechaa amanuu turte Yesus ergamaa rabbii akka ta'e sii galee ndageessa imottee galanga Yesus Kristos akka waaqan ta'in akka ergamaa rabbii ta'e akka ilma Maryamaa ta'e akka ilma waaqayyoon ilma hin qabne Nabi Muhammad akka ergamaa ta'e waaqni tokko qofa akka ta'e ni amantaa laphuma keetiin laphee keetiin amantee fudhattee kana Yesus akka waaqa qabu akka waaqa hin ta'in rabbiin tokko qofa sillaasee sadii akka hin ta'in maashaallah namni ati islaama fakkaata bas ifumaaf islaama guutuu kuno fisum muslima fakkaata
namni si hin amanu akkan uffachuu turte biyyatti biyyatti uffadha. biyyuma arabaa kanatti maashaallah uffannaan tun mee akkam nama bareechite ilaalaa jiran ajiib gaafa rifeensa akkanatti akka eegee way jaldeessaa ol qabanii deeman gaafa harma rukutaa deeman akka itti fokkottu argite jaldeessuun eegeetti qabaa bar qaama isaa kanarratti akkasii mitu Haashim Ashir namni uffata kanaan bareeda hin bareedda abbo osoo islaama rabbi sirraa jaallatu gara shahaadaa deemna inshallah rabbi nu alaafisu yaani najalaa jetta achi booda afaan oromootiin jenne akkasii wal eebbisnee galgala kana islaamummaa gartee irra dhalatte rabbiin irratti si deebisu jira alhamdulillah fayyaa sii kanne garas deemna quba tokkicha san gara waaqaatitti gara samii kana ol qabi inshallah achuma ol qabeetis rammoolumaan qabatta maal gootaree sii fide akkas qaba manni hundi biyya lafaa hundi ol qaba inshallah akkana najalaa jetta inshallah ashhadu an laa ilaaha Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh ani ragambaha rabbi tokko malee kana kan gabbaramu hin jiru Muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dhugaa baheen jira Isa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbii miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyaam aaboo waaqummaa akka hin qabne akkasumas garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee baradhee arraba kiyyaan dubbadheetiin jira guyyaan firdii yookaan guyyaan xumuraas ni dhufa jeenaan amana jannanninis ni jira jeenaan amana ibiddinis ni jira jeenaan amana yaa rabbii kiyya islaamummaa irratti na dhalachiifte irratti irran na jiraachisi irran na ajjeesi irratti na kaasi guyyaa boruu jannata irran naa kan Allahu akbar masha Allah baga gara islaamummaa irratti dhalattee rabbis deebisan kanuma xabalaan hin jirtu bishaan nama gara fi huccuu namarraa yaasii bishaan bucuq qalab shaawara nama fudhachiisi yeellam islaamummaan hanqanumaani jechuma hanqa kanaan seenan kanuma diduun keessaa baan
islaamummaa jechuun islaama jechuun waaqayyoo tokkichaaf rabbii tokkichaaf callaadhaaf al-istislaamu lillah rabbiif masakamuu butamuu ajaja isaa raawwachuu nabiyyoota isaa kan gartee xiqqaa fi gurguddaa hunda isaanii dubartiin keessan jirtu sulaawi hunda isaanii aadamirraa ila hanqa nabi Muhammad osoo tokko isaanii addaan hin qoonne hunda isaaniitti amanuun dirqama keeti rabbii tokkicha calla barsiisan waaqa tokko calla barsiisan islaamummaa barsiisan rabbiif sagaduu malaa'ikaaf sagaduun ajajne ofii isaaniitiif sagaduu uumama tokkoof sagaduun ajajne obboleettii tanto rabbii shamara si godhee si ummate bareedduu tana si godhee si ummate biyya arabaa si fidee anaanarra wal nu argisiise isa calla haqa godhata kallattiidhaan sagaduu fi wangeela keessattuu Yesuus Kiristoos sayxaanana deem waaqayyoo kee tokkicha duwwaaf sagadi kan jedhu caafamee jira deem ija koo duraa tare jedheen Yesuus Kiristoos waaqayyoon dhugaa tokkichi abbaa qofa jedhe waaqayyoo tokkicha malee kan biraa hin jiru laman ta'u sadin ta'u siifi raamuun dubartii wal cina jirtan dubartii lama jenna malee dubartii takka hin jennu mana kana keessa nama 575tu jira nama 575 jenna malee nama tokko hin jennu jedhana abadan hin jedhamu birrii takka yoon qabaadhe birrii san cinatti birrii takka yoon qabaadhe birrii lama malee andi birrii hin jedhamu hin jiru waaqayyoo tokkicha malee hundi isii rabbiin quraana keessatti waja'alnaa kulla shay'in zawjayn jedha rabbiin waa hunda qindii goonee humna jedha ibiddaa fi jannata kan amanee fi kan hin amanin kaluu fi dhiyoo gartee samii fi dachii shamaraa fi dhiira beekaa fi wallaalaa gurraachaa fi abaluu akkana furdaa fi qallaa hunda siidhaa rabbiin lama lama qindii godhee uume waaqayyoo tokkicha sagadi waan siin jedhu islaamummaa arrase inta sana jabeeffadhu rabbiif islaamummaan gartee 99 taatee magdas arra dhuftee islaamummaa dhibban guunne yoo keessaa baates hin hirristu rabbuma keetiif rabbiin waaqeessitus rabbiin hin jiru jettus ni jira jettus ofuma fi miite malee namni waa gootu hin jirtu fakkeenyaaf galgala kana warri si arrabsu warri si eebisu warri maashaallah siin jedhu garee adda addaa baacaatti agartee garee addaa qoodamtuu dhufa feetu adeemsa keessa raammuu tanaan wal dhabdee wal loltee deemta feetu si arrabsuu mala maal siin jetti feetu ati gaafa islaamummaa abumaa sirra fudhattee si beena ati jabaattee gaafa barattee isaan gorsitu maal siin jetti ijoolleen islaamaa ati kaleessuma shahaadaa tiktok irra fudhatte nuti bar warra islaamummaa irra laalatee siin jedhan kanaa si dhufa waliigallee si miidhuu si dhufa si arrabsuu dhufa suuraa kee gaddeebisuu dhufa yoo ati namaaf kan masakamtu taate galmi ati geessu hin jirtu yoomiyyuu waliigallee guyyuma tokko barsiisaan garee tiyyarraa beesiin jedhee nana yoo ati mana galte hulii barattuun taatu barsiisaan taatu doktoran taatu narsiin taatu oo takkan taatu waliigallee kanaaf kaayyoo fi hamilee fi galma mishinii fi goolii yoo qabaatte jijjiirama lubbuu keetiifillee fiddee maatii teetiifillee maybe maatiin tee ati hin kafarte siin jedhan barkanuma ofii kafara ati teenyaa miti araba taate ati ilmooteenyaa miti yoo duute bakka keen dhaabbonu sin awwaalu siin jedhan islaama hedduu qabda obbolowwan hedduu qabda anaa miti kuno khazira jiru baay'ee qabda isii miti tan biraa jira jabaadhu kanaan siidhaama arruma dhuftee gara islaamummaa waa hunda barachuunis hin danda'amu adeemsa keessa akka daa'imni yeroo dhalatu maaliif waaqayyoon namni wal fuudhee yeroo wal fuudhe halkanuma san qunnamtii saalaa godhee ganahuma daa'ima mucuq godhee daa'imni hin dhalatu hin jiru takkaan dhageenya waan akkasii dhageessanii beeytu nillee hin argamu rabbiin waan fedhe hojjeta saa keessan seennu namni ji'a 9 dhalata ji'a 8 ji'a 7 ka dhalatu sagarre namni galgaluma kana gartee abbaan manaatii fi haati manaa wal fuudhanii ganama mana yaalaa ilmoon daana geessaan hin jirtan waan duraan qabdu deette malee saneetan hin jirtu waan akkasii waliigallee deebi arruma mana barumsaa seentee amata 12 waan qaraatu haayiskuuliin xumureechuu yeellam waliigallee arruma gartee daa'imni dhalatee miilaan daa'imni kan keekee afaan oromoo hin naasa'u hin jirtu waan akkana waanni hundi adeemsa keessa qadirii keessa rabbiin yoo uumama bantii fi lafaa kana uumu fi 6 ayyaamin jedha ثم استوى على العرش دنديت ميساتين كغرتي كن فيكون تهيدان جچ ساتين دبي ساتين وهند اومو ربين دچي في سمي بنتي وواقا في لفا كان جبان سنو اكنو تربنو غيا جها كيست ربين اوميجرا ولي قال لي كناف برچون كي درقم اسلام ما سنتين تاين مقامتي ولي قال لي
shaadaa qabachuu qofaa miti barnoota si barbaachisa maaliifin shaadaa maali shaadaa jechuun islaama jechuun maali eeysaan dhufe eeysaan jira garamiin deemaa kee barachuun dirqama yoo waa beeyte maatii keetillee barsiifta ofiifillee rabbii kan kee beeyta jechuu isa waaqessan eenyummaa isa maal isarraa barbaadda waaqni keetuu maal isarraa barbaadda barachuun dirqama Maqdas gartee walii galee kanaaf jabaachuu qabda gartee biyya Arabaatetti uffattee dubartiin hedduu uffattee gaafa biyya galtee tan qullaa yaatu jira tan biyyatti uffattu tan gaafa biyya Arabaa dhufte qullaa yaatu baay'ee jira bar maatii irraa fagaatte malee waaqarraa hin fagaanne waaqayyoon gaafa biyya jirtus waaqni sanuma gaafa biyya Arabaa jirtus gaafa duutes waaqni sanuma gaafa kaafamtee fuula isaa dhuftullee sanuma ani dhaamsiniin sidhaamu kana waa hedduutu deem social media keessa nama mudata obboleettito ijoollee gartee islaamummaa irra dhalatte waan islaamummaa faalleessitu irra argita aniin kun si arrabsuun mala ilma namaati ustaada si arrabse malee islaamni sin arrabsine walii galee qaama tokko si arrabse malee qaamni biyya lafaarra jiru hundi sin arrabsine walii galee yoo nan si arrabse maatii tiyyaa si arrabse jechuun jabaadhu fakkeenyumaan si godhee beeke yoo warra waan kana keetti dalagattu taate murannoo yoo qabaatte galma geessa qabeenya keetis fayyaa teetis bakka jirtutti rabbiin gooftaan tokkichi inni nyaanne inni dhuyne inni rafne kan dhiiran taane kan dubartiin taane kan qaama saalaan qabne kan hin dhalanne kan hin dhalchine walii galee kan nyaatatti naajamne kan dubartitti naajamne kan hirribatti naajamne kan dhugaatitti naajamne kaalkanii guyyatti uumama kana hundatti naajamne irraa walabaa uumama kana alattis waaqa namni waaqessu baatus inni waaqa kan ta'e tokkicha san qofaaf masakami isa sana islaamummaa tana jabeeffadhu rabbi sirraa jaalatu an islaamummaa siif hin kennine irratti shaada si qabsiifne raga sii baane dhuga baatu jechuun manni kun dhuga sii baan malee islaamummaa yoo namni sii kenne fidi boruu islaamummaa siin jedha oromummaas namni sii hin kenne oromoo taatee jiraatta walii galee oromummaa irratti duuta namni sirraa fuudhu hin jiru shamara taatee jiraatta shamara taatee duutee shamara taatee kaafamtee fuula waaqayyoo firdiifis dhaabbattu dhiiran taatu ka abuu muwaas taateen dhaabbattu fuula waaqayyoo shamaruma tana walii galee filannoo keetii miti shamara ta'uun filannoo abbaa keetiiti miti islaamummaanis filannoo keenya miti rabbiitu fixratallaahi allati faxarannaas aleya suuraa gartee suuraa 30 aayaa 30 irratti gartee suuraa turrum keessa dubbata islaamummaa quraana keessatti illee suuraa al imraan lakkoofsa 3 keewwata lakkoofsa 3 suuraa gartee lakkoofsa 19 irratti inna diina indallaahi islaam jedhe islaamummaan alatti amantiin biraa tan fudhatama qeebaltii qabdu rabbi biratti hin jirtu jedhe waradiitu lakum islaama jedha suuraa biraa keessatti islaamummaa isinin jaaladhe jedha rabbiin nuun jaalate gartee akkasuma yaa warra rabbitti amantan hin du'ina biyya lafaa kanarra gartee hanqa jiraatan islaamummaa irra jiraadha duuti isinitti hin dhufini hin boqotina islaamummaan alatti nuun jedhe islaamummaa irra jiraachuun dirqama keenya kanaan isinin jedha ustaad keenya gartee maaddiinis inshallah isinitti dhaama kanumaan isinin jedha nabiraas yeroo makribaati yaa jamaa alhamdulillah bakka islaamummaa seekanne itti ustaaza maqaa maqdasi maqaa kana irraa jijjiira waa takka maal isin filatte qopheeffattee qabdi hin beeku gaafadhame akkami maqaa maqaan jijjiiramuu qaba hin ta'u kun maqaa islaamuu eenyu fadha jette yoo qaalamattee jiraate Jamila dhuma waan argate Jamila mugaafne Jamila baastaniif ga maashaallah bareedu duraanu alhamdulillah arra Jamila obboleettiin teenya gaarra baga rabbiin gara islaamummaa akka deebitu siin fadhee gara islaamummaa si fide asirratti akka hukmii shari'aa islaamatti namni tokko gaafa shahadaa qabatee gara islaamummaa aseene dilii fi badiin inni san dura balleessaa ture guutuun ni araaramaa dhiifamaa godhamaaf jechuudha. Ati amma akka nama daa'ima ammaan tana dhalateeti jechuudha. Sila amma carraa fi badhaasati guyyaa arraan tanaa halkan arraan tanaa harkatte kana namni sadarkaa habee qote wayin silaan arraan tana akka isii kanatti anarra irra deebi'ee osoon shahadaa qabadhee jee nama hawwisiise jechuudha. Saniif wanni guddaan gammaduu qabda arra ati diliin takkan qabdu jechuudha eega shahadaa jettee. Wanni amma sirraa eegamu qaama kan kee dhiqattee gara salaataa seenuudha afaanota salaataa barachuudha sanbooda oobsuudha jechuudha. Waan akka amma ustaazni siin jee kana arrabaa fi komii fi laal namni islaamaa guutuun ni mokkorama. Akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana keessatti alif laam miim ahsiba annaasu an yutraku an yaqulu aamannaa wa hum laa yuftanuuna jedha. Siigalee namni islaamaa nuu mokkorama keessaa footi nama iimaana qabu taanaan obboleeyyi teenya oobsa sii dhaabnaa barnootatti jabaadhu siin jennaa
har'aan tana dilii tantee rabbiin sii dhiisee jira walumaanuu warra rabbiin dilii dhiiseef rabbi nu haa taasisu akkuma ustaazini jeetti walumaanuu warra umrii dheeratee islaamummarra jiraatee islaamummarra du'ee islaamummarra kaafamu rabbi nu haa taasisu islaama dhugaasa rabbi nu haa taasisu maqaatii miti haaqaasa rabbi nu haa taasisu hordoftoonni keenyalleen hundi keenyalleen gartee rabbi warra umrii dheeratu rabbi nu haa godhu akkasiin jaa ustaaz asumartiin gabaasa. Jazakumullah irra dheeressu barbaanne qasuma warri waa jettanis imaamii fi hashirratis Ali jala daqiiqaa takka salaamadha sumeenis ibnuunis jedhaan jechi booda'anis makriiba na biraayi. Ustaada mana ana viidiyoo cufiiti kaameeraa cufii akkanuma nu kaa deemsa laati ko. Ayyee. Malee akkasiif. Masha Allah ani gaa wanta kan jiru maan jiru micattiin wallahi masha Allah durumaanuu nama islaamaa fakkaatti hijaabattee jirti fuula siitirraa imaanaan mul'ata. Obboleettii teenya baga rabbiin islaamummaa si badhaase baga rabbi si gammachiise guyyaa har'aati waan guddoo takka waan jireenya keessatti takka argattee hin beekne argatte wallahi baga rabbiin gara isaatti si deebise. Itti aansuudhaanii ibaadaan beellama hin qabdu rabbi gabbaruun beellama hin qabdu beellama ittiin godhin odoo ittiin goone obboleeyyan kee kunoo shamarran si bira jiranii. Yaa Raamu mee oguuta akka haagnaa godhe finnaa qabi qaceellotti fi qabi wallahi obboleettii teenya qaceelloo jabeessaa. Qaceelloo jabeessaa akkuma gaafa amma dura wajjin jiraachaa turtanitti diin barsiisaa waan isin barachuu qabdu hunda barsiisaa afaan salaataatillee akkaataa salaataa barsiisaa odoo ittiin jabeessine amma odoo ittiin jabeessine akkumatti salaataa suutaan akkasuma garee quraanaa keessa galchaa barsiisaa jabeeffadhaa. Namni islaamaa hundinuu obboleeyyanii waan ta'eef gurraachaa fi adii hunda hin qabnu hundi obboleeyyanii kalimaa takka irra waliin jirra waan ta'eef akkasii jabaadhaa wal barsiisaa isiniin jaa baga rabbiin gama isaa si deebifate obboltii teenya akkasii amma sanumaan jaa ustaadha itti fufa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunda keessanuu warri jalaa fi warra gubbaadha. Warri sumeen oolee jettanii dura obboleettii nyaan weelkamchuu dura waan dubbachuu barbaadu warra koomantiidha. Sumeen ooleedha. Kafartee daqiiqaa 15 shaadaa qabse miseenjara irraan jechuudha. Yeroo san keessa wala shaadaa qabatte viidiyoon isin jala jirti waraabee poost godhee ture. Islaameetti jirti jechuu barbaadu inshaallah. Obboleettii teenya rabbiin baga gara amantaa islaamaa amantaa dhugaa kanatti rabbi si fite. Ustaazonni dura waa hunda ja'anii jira waan ta'eef waan hin ja'uu barbaadu hin jiru waan ta'eef inshaallah rabbii irra gassi haa dhaabuu baradhuuti jechaaf gocha namaallee hin dhagahini amantaa kan irratti jabaadhu isin ja'a kanuma isin jechuu barbaadda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee anis waliin makee waan tokko dubbadhee tokko baga rabbi si qajeelche waan jedhaniiru har'a islaamummaa fudhatte jechuun har'a Yesuusiin gante osoo hin taane har'a Yesuusiin jaallatte Yesuusiin jaallachuuf Yesuusiin kabajuu har'a eegalte gariin kuffaarotaa amma Yesuusiin gante gooftaa keenya ganteesiin jedhu garuu ni gante osoo hin taane duraan gantuu Yesuus turteeti yeroo Yesuusiin waaqa jechaa turte warri har'a Yesuusiin waaqa jedhu warri har'a Yesuusiin nuuf du'ee fannifame jedhu Yesuusiin abaaraa jiru xiqqeessaa jiru ganaa jiru jibbaa jiru har'a Yesuusiin eenyummaa isaa bartee jaalattee nabiyyi rabbii kabajamaa ta'uu isaa bartee kabajje. Kanaaf inshaallah rabbi irratti geessi yaadaabu. Ammas gariin immoo egaa warri siya tokko peentees taatanii siya tokko musliimas taatanii islaamummaa irraa waan kannassan takka hin qabdan. Utuu addunyaan kun hundi kafare rabbi irraa waan tokko hin kannasu. Osoo addunyaan kun hundi musliima ta'es rabbiif waan tokko hin dabalu. Nuti islaamummaa kan nuti keessa jiraannuuf kan nuti ittiin jiraannuuf ittiin milkaa'uuf malee qaama biraa tokkoof yookiis rabbiif bu'aa buusuuf miti. Rabbi bu'aa nama tokkorraa qaama tokkorraa uumama tokkorraa hin eeggatu. Kanaafuu inshaallah ayyeetti ufaa.